واو 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 واو. ሰበር ዜና ሰበር ዜና dhugaa dubbachuuf narraa kuni gammachuu guddaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuunee jirtanii fayyaa keessanii nagaa keessanii baga jiraattanii baga rabbi isaa kana isin geessise. Isiniin jedhaa uummata qaalii inni har'aa kun gammachuu ajaa'ibaa gammachuu daangaa hin qabne inni har'aa kun wanti ani egaa dhugaa dubbachuuf gammachuu guddaatiin gara wallaalteetti dhugaa rabbii akkuma argitanii ambaasaaddara taatee shoomamtee jirti. Wanti yaani dhugaa gammachuu akka daangaa hin qabne akka kanaan fataa zanaa jechaa jirti dhugaa dubbachuuf kaleessa muudamtee jirti. Ambaasaadarummaa argattee jirti. Akkuma argite kun suuraa argaa jirtu siniin jedha. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Wanti yaa jechuun egaa waan keessa turtee waan dabarsitee waan baay'ee bu'aa bayii dabarsitee bu'aa bayii hedduu dabarsitee nama darajaa kana gahee jechuudha. Namni wanti yaan kan isheen dabarsite argee abdii waan kutu miti booruufu. Wanti yaan kanaan dura akkuma beektanii haasa tokko ani isheen gootee jirtu gizee rakkina cimaa keessa jirtu maatiin akka saaxinii sii qopheessin jedhanii intalli keessan dhukkubsattee mana akiimii galtee jirti. Dhukkuba guddaarra jirti jedhanii itti bilbilanii abbaan koof haati koo saaxinii qopheessineerra naan jedhanii jettee nama haasaa turte waan sana kaastu iddima fa'ettu gaaffii deebii irratti gizee iyyaattu ni boossi jechuudha. Namni argitanii tan jirtu jedhee yaada. Nama bu'aa bayii hedduu bahee immoo ijoollummaa ishee kanaatiin jechas arrabas homas nama harka laanne nama fuuldura ofii malee nama dudduuba ofiitti hin deebine nama duuban ilaalledha wanti yaan jechuun guddina fuuldura ishee malee jecha namaafis bakka hin qabdu gocha namaaf hundaafuu bakka kan hin qabnedha isheeni. Har'a immoo dhugaa dubbachuuf wallaahi darajaa kanarra gahuu ishee baay'ee tokko nama gammachiisa. Baay'ee tokko gammachuu akka daangaa hin qabne natti dhagahame waan kana arge jechuudha. Kanaan shoomamtee jirti. Addaraasha guutee namni dhugaa rabbii gammachuu ishee ijoollee uraa kee kana maaliif hin jaalladha gara caalbeettanii dhugaa rabbii wallaahi dhugaa miqqanyuma namaa hin qaban. Maaliif guddina namaa yaadu malee waan xinnina namaa wayin immoo garaa tokkotti qiimi nama qabatanii hintiniin jedhanii akkuma argitan ijoollee uraa guutaa kana wallaahi bira ishee jajjabeessu yeroo hunda ijoo mucaa ishee irraa fudhanii mucaan ishee akka taphatte akka qilleensa fudhattu kan godhullee isaanuma bukkee ishee yeroo hunda bakka ishee bira kan jiru isaaniidha jechuudha. Har'allee kun tara taraatiin suuraa gammachuutiin miila gammachuutiin suuraa wajjin ka'aa kan jiran isaaniidha. Akkuma argitan Abrish fa'aa ijoollee baay'ee isaan ijoollee daarii hin qabanii ani ishee faanarra jiru jechuudha. Namoonni gurguddoonis kun akkuma argitan madarakii irratti dhiyaatanii madarakii irratti isheen illee taa'aa jirti irra dhaabatanii kun baga gammaddeessee akka kanaan haala ajaa'ibaan har'a kaleessa muudamtee jirti jechuudha. Ambaasaadarummaa kanaaf hin jaalladha jechuu kooti maaliif nama jajjabeessu ayizoo jedhanii ijoollee ishee waan hundarraa fuudhaniif akka isheen taphattu waan hunda ishee gargaaranii akka obboleettiitti kan bira dhaabbatu ijoollee uraagotaa baay'inaanii jechuudha. Har'allee hirmaannaa achirratti kan hirmaatee gammachuu ishee wajjin qooddatallee isaanuma baay'ee tokko namatti gammachiisa. Baay'ee tokko nama gammachiisa wanti yaa nama maaligaa dhiira isheen dubartii otoo hin ta'in dhiirayyuu jechuu danda'ama. Nama qophaa ishee mucaa ishee qabattee harka namaa otoo hin ilaalin namaaf otoo harka hin laatiin darajaa kanarra geessee jirti har'ammoo jechuudha. Ishee irratti barumsa baay'ee ishee irraa muuxannoo baay'ee fudhattu jedhee yaada wallaahi. Dubartii cimtuu ganaa ola deemtuu mucaan xinnittiin kuni dhugaa rabbii sa'aatii kanatti sadarkaa kanarra geessee huwa isheen akkasitti kolfite fataa jettu baay'ee tokko nama gammachiisa. Nama wallaahi abdiin kutinaa yoomiyyuu jechuudha. Waan tokko
dalagadha abdiin hin kutina jecha namni maal naan jedhee namni akkasuma jedhee namni na xiqqeesse namni na cabse hin jedhina dhugaa rabbii namni sinaa xiqqeessu namni sinaa cabsu gaarii hojjettanillee gaarii hin jedhamtan yoom hanfe'ee hojjettaniyyuu jechuudha. Kanaafuu wanti har'a darajaa kanarra gahuu ishee gammachuu ajaa'ibaati dhugaa rabbiiti wallaahi akka kanaan shoomamtee jirti. Akka kanaaf fataa zanaa jedha addaraashni muluun baga gammaddee baga kanaan si ga'e jedhanii jiru. Wanti baga rabbiin si gammachiisee jabaadhu alattu ganaa dhuftuu koo ola deemtuu koo rabbiin si haa milkeessu karoora kee hundaatiin bakka si haa ga'u dhugaa rabbii baay'ee tokko namatti tola wallaahi maaliif bakka hin jira miti abdiin kutiina yoomuufiyyuu namni abdii kutuun badaadha namni mul'ata qabu namni ifa qabu boor bakka sanan gaya yoo jedhee itti yaadee itti karoorfatee abdii kutuu isee xiyyeeffatee waan tokko irratti bakka yaade sana wanti isa hanqisu hin jiru jechuudha. In tura malee bakka sana wallaahi waan baay'ee wanta dhufii koo argeef siniin jedha. Bakka yaadan hinuma geessu guyyaa tokko hin fagaatti malee jechuudha. Kanaafuu duubatti deebitanii humna hin laafinaa wanti yaarratti ilaalaa barumsa godhadha kamuu waan itti amantanii dalagattan tokko hundiyyuu naa milkaa'a yoo jettanii itti yaaddan hinuma milkootu jechuudha. Kanaafuu jabaadhaa siniin jedha dhugaa rabbii humna laafinaa barumsa irraa fudhadhaa siniin jedha. Wanti yaan har'a kun akkasitti shaashambaa jechaa walteetti Finfinnee keessaa akkuma argitanii footoon egaa baay'eedha. Ammoo mana argadhee fifidhadhe keessaati yaanii akkasii baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa dubbachuufi jechuudha. Baay'ee dhugaa rabbii wallaahi. Inni lammaffaan immoo haasaa koo lammaffaatti yoo waan darbu immoo biinii kana akkuma argitanii biiniin kuni nama haadha abbaa malee guddatettidha mana namaatti jechuudha. Warri guddifatee akka haadha akka abbaatti guddisaniiru isa bichaa miti heeluu wajjin lama ta'aniiti jechuudha. Namoonni gariin beeku jedhee yaada heeluutiin. Heeluuf biiniin kun mana tokko keessatti akka obbolaa ta'an wal beeku. Garuu jarri kun lamaanii haati isaanis addaa abbaan isaanis addaa. Namni isaan guddifate kun immoo akkuma ani abbaa keessanii haadha keessan ishee kana jedheeti walitti qabee mana keessatti guddifatee jechuudha. Ijoolleen kun eddee guddatanii obbaranii hiyyeenyuma kana egaa namni waa hin jira mitiree waa namni hawwasin wallaalu hin jiru. Akka abbaa keessan haadha isaanii fi abbaa isaanii jarri kun hin taane namni keessa beeku itti himee jechuudha. Itti himee biiniin bahee guyyaa tokko dhugaa rabbii nama gaddisiisa viidiyoo gaafa sanaan nama yaadadha moona kana boo'ee maraatee shaanxaa fudhatee baduu fi ijoollee goddaanyaan itti yaa'anii akka kanaan isa qabanii isaa boodarraa biiniin kun haadha barbaachatti ka'ee jechuudha. Maatii isaa barbaachatti ka'ee otoo abdiin kutiini otoo barbaadu immoo rabbiin isa gargaaree maatii isaallee argatee jechuudha. Achi darbee ofii isaa argatee ka'ee immoo kan heelullee maatii barbaachatti ka'ee kan ishees argee fi baay'ee tokko yoo gaafa irratti dhiyaatu ni bo'aa jechuudha. Inni yeroo hundaa heeluun akka isheen ammayyuu jedhee heeluun akka isheen obboleessa koo miti naan jettuun barbaadu ammallee akkuma obboleessaatidha. Obboleessi gara tokko bichaa baateef miti kan inni jedhee himate jechuudha gaaffii deebii irratti. Kanaan mucaan kun siqaa baay'ee gahee as gaheerudha. Akkuma argitan immoo wanta kana fidee fi jaalalleessaa kun waan hunda qopheeffatee asitti of jijjiiree bakkaan gahuu dadhabee of jijjiira jedhee kanaafiyyuu barumsi ijoollee gaasha dhabee duubatti deebee jira humna laafee barumsaallee abdiina kutee jettee fiddee hin arganne naxibnillee jechuudha. Kanaaf murtoon koo tokkichi biyyaa bahee akkuma namaa tokko biyya arabaa deemee of jijjiira jettee waan hundaa qopheeffattee nan deema gaafa isheen jettu jaalalleessa. Inni immoo hin ta'uu hin deemtu ati narra layya'amte jennaan ani du'eera. Kanaa booda isheen anaa fi hiriyaa koo bichaa miti haadha kootiis obboleettii kooti hundaa kooti isheen akka haadha akka abbaa bakka hundaa naa buuteeti ani ishee malee guyyaa tokko jiraachuu hin barbaadu. Ati deemte tennaan jireenyi keenya jaalalli keenyas hafee jira wanti hundaa keenya diigamee jira akkati biyya ormaa deemtus
hin barbaadu kan inni jedhee jechuudha. Akkaniin ji'a tokko muluu wal dhabanii nan deema malee ofillee jijjiiree sirlee jijjiira kan isheen jette jechuudha. Inni immoo ana sin jijjiiriin uumaa miti ani fiinnee lafti keenya ganama yoo rabbi fayyaa nuu kenne boru ilma guddannaa kanam tokko anaaf annatiin na gammachiistu yoo karoora biyya ormaa dhiiste malee axxee dalagdee na gammachiisuu kee hin barbaadu. Kan ani na gammachiisu yoo ati hafteedha kan inni jedhee jechuudha. Kanaaf wal addaa turanii boo'ichi ganamni boo'ichi galgalli boo'ichi wallaahi inni himimmaan boo'u nama gaddisiisa. Amma immoo kunoo kaleessaa walitti ijoolleen kanaan dura dadhabanii jaarsummaa jidduu isaanii kaa'anii hin dadhabanii dhiisanii kaleessa immoo kunoo walitti dhufanii ufumaanii egaa nafti wal mari'atanii an gammachuun koo guddaanii yooti haftee asitti kan rabbi nuu laate waliin jireenya keenya ooffanne malee na harkaa baatee biyyaa baatee anaaf si jijjiiranaan jechuu keerra na bira taadhuutii han argannes dhabnes argannes waliin malee naan biyya ormaa deemtee anaan asitti na dhiiste na guddisuu kee hin barbaadu. Anaaf gammachuun koo yooti na bira jiraatteedha malee narraa deemtee na guddisuu miti kan inni jedhee boo'ee ji'a tokko muluu wal dhabanii har'a immoo kunoo walitti dhufanii akka durii isaaniitti deebanii jiru. Maaliifi baay'ee tokko wanti na dinqee sa'aatii kanatti dhiirri deemii dalagii naa fidii kan jedhee ofirraa ariyyuu baay'ee meeqatu jira. Sa'aatii kanatti jaalalli dhugaan namni namaa qabu immoo inni atichi deemtee naaf jettee biyyaa baatee nagattee na jijjiirtu sun hafee as taa'ee han argadhe beelees ni argadhes si wajjiniin kan jedhu eessa argitu sa'aatii kanatti kan akkas namaan jedhu jechuudha dhugaa dubbachuufi. Gariin akkuma isin beektan kana birriif jedhee sobee qalabatii godhatee ergata nikaa godhatee ergata. Gaafa isheen dhuftee as geessee abbaa manaadha haadha manaadha jettu. Inni immoo birritti gizee han ji'a lamaan ji'a sadii itti darbamtee birrittiin bira geessu jireenya isaa addisii kan inni jiraatee wajjin fataa jedhee birrii sanaatiin tazanaana'u isheen addanaa dafqa xuruurfattee gola arabaa keessa dhaabattee isa gararraa isheefis gadi jettee isa ishee gadiifis gadi jettee ishee humna isheen taane ishee ifattee isheen humna ishee taatu ishee ifattee xuruurfattee akkasitti birriitti ergitu achi inni immoo tokko wajjiniin tazanaana'a nama baay'ee ijumaan argineeru jechuudha. Isaa jechisaa walitti fidaa isaa oduu toon ta'e dhugaa qubna garaa jechuudha. Kanaafuu sa'aatii kanatti na biraan hin deeminii biyya ormaa deemtes na jijjiirinii han argadhes wajjiniin nyaanna asumaa eenyunni namaan jedhu deemi jedheeti namiin gariin amma nama firaatii kanuma firama kooti jechuudha. Mucaanii waan hunda guuttattee deemuuf jechuudha. Waan hunda guuttattee deemuuf sababa isinii fida. Deemsachuuf waan hunda xumurattee gaafa isheen jettu gaafa isheen deemuuf jechuudha ga'u mucaan tokko jechuudha intala kana fuudhee jechuudha. Ofii bultii gara biraa qaba ijoollee illee qaba jechuudha. Maaliif egaa wanta isheen deemte amma inni fuudhee haadha manaa godhate mitiire deemte birriin sun eenyutti argamaree isumatti argama mitiire sababa kana fiigee arreedee otoo bultii qabu intala kana fuudhee jechuudha. Intalli firma kooti fuudhee gizee obboleettiin immoo deemsisuuf kaatettu kana dhageessu ana dana rakkadhee gola namaa keessatti bakka yaaddee si geessisa of jijjiirii gizeen jedhati gad deebitee akkas taate ani sin ceesisu jettee obboleettiin deebiteetti dhiiste gaafa inni fuudhu jechuudha. Inni silaansaa deemtee birrii sana satti haa ergituufidha. Ani inni fiigeetti galu. Kana biraan immoo bultii qabaa jireenya qabaa nama ijoollee qabudhayyuu. Amma kuni hafee hundumtuu dhiistee sin deebisisuutti obboleettiin sin deebisisuutti intalli sin naftee deebee maal godha amma birrii fidii jedhi obboleettii keetiin jedhee as keessatti cannaqaa jechuudha. Itti bilbilee ganama galgalitti bilbiltee na gargaarii an akkas ta'e an rakkadhee jetti jechuudha dhugaa